naante waantiyyaa hin heerumte ka. Hin heerumte ka hin heerumte. Waantiyyaa hin heerumte wuli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  sila akkamiin heerumtu mucaan kun kan hin jedhu. Wanti girim na jedhu akkamiin heerumtu. Mucaa waggaa 13tti mucaa deesse. Mucayyoo waggaa 13tti mucaa deesse akkamiin hin heerumtu qoy. Humaan agarree bara. Kun akkuma carraa waan dogoggora ka guyyaa tokko ta'uu danda'a beeknu guyyaa lama ta'uu danda'a kana mucaan kun alatte mucaan kun laayifiin agarree jireenyan agarree friendiin agarree jaalalleen agarree laayif iskuuliin agarree ishee gabaadhaan nagalan karameellaa walii bitanii shonkoraa walii bitan hin agarree isheellee gabaa deemanii buskuutiif shaayii walii bitan hin agarree amma naannoo baadiyyaatti akkasidha. Ijoollee baadiyyaa jechuudha. Baay'een isaanii nagabaa dhufanii buskuutii walii bitu, shaayii walii bitu, shonkoraa walii bitu, karameellaa kana immoo dhiisa karameellaa walii bitu. Warri magaalaa immoo akkamidha? Warri magaalaa immoo galgala sa'a 11 booda wal waamu. Isaan immoo wal waamu. Warri baadiyyaa miskiinadha. Guyyaa gabaayyuu wal yoo arganidha isaan. Sanuu baay'ee immoo miti. Erguma as teknooloojiin babal'ate kan isaan wal argan. Durimmaa dur bara warra keenya ammoo waliin beekan akkasumatti heerumu. Garuu bara keenyarra yeroo ta'u bara keenyarra jechuudha. Bara keenyarra sirriitti yeroo mana barumsaatti galan faa sirriittan beekaa ijoolleen faana baradhe kan chiikota faa ta'anii wal faana gara iddoo baadiyyaatti galan chiikota ta'anii. Warri magaalaa immoo maal godhu wakii baanaa wakii galgala sa'aatii 11 booda wal arguu. Karaarra deemaa wal hammachaa akkana wal qabachaa deemuu kan hundumaa wanti yaa'in agarre isiniin jechuuf hin zarazzaraara bar mucaan miskiinummaan kun miskiinummaadhaan mucaa guddistee mucaa guddiste achi isaan magaalaalee maastikaas walii bitu dhaqanii goodaa keessa taa'u. Goodaa keessa jiramti akka mana barumsaa faa meedaan mana barumsaa iddootti yeroo irraftiin baamu haasaamu dhaqanii achi taa'anii wal ungatu wal hammatu. Warra magaalaati. Waantiyyaan keessan kana hunda nagarree nagaa waaqayyo hunduma keessanii faa baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii an baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii egaa baay'een keessan yaadannoo qabdu. Mee yaadannoo keessan dubbadha yeroo barattan akkamitti turtan jaalallee keessanii immoo suruma jaalallee toon qabatiin biyyaa baatanii mana barumsaa moo gabaa yeroo dhuftamoo akkam ture? Mee isin akkam ture? Kan keessa yaa namni qabu yaadannoo qaba. Laayifii inni darbe immoo nama kamiifuu yaadannoo ta'ee darba. Egaa wanti yaa laayifii kanallee tokkollee hin qabdu. Amma garuu akkamitti maa heerumti jedhama. Namoonni tokko wanti yaan akkamitti heerumti mucaa qabdi mucaa ishee guddistu. Mucattiin kun dhugaa waaqalaan hamma kana miidhamtuudha bara. Laayif kana keessa hundumaa tartiiba kana keessa hin darbine. Hin darbine jechuudha. Yaa isheen nu gadi baay'ee xiqqoodha iyyuu erga teknooloojiin kun baay'ee bal'ate mucaa nu duubaa waan taateef warra nu duubaa immoo laala umurii meeqatti akkasaan bilbila qabatanii umurii meeqatti akkasaan jaalallee jedhanii umurii meeqatti waan isaa waan akkasii baran warra nu duubaarra immoo nuyyuu wayya nutu xinnoo ishii seef ta'e akkuma warri keenya osoo humaan beekiin heerumsiifaman isaanirraa immoo nun immoo nama laallannee heerumne dhaloonni ammaa kun immoo ganaa waan itti ba'uun beekamu waaqayyoon nutti araaramu malee jechuudha. Innaa namoonni baay'ee wanti yaa maa heerumti maaliif heerumti dhugaa dubbachuudhaan wanti yaa hundaa'u cimtuudha. Baay'ee cimtuudha. Akka maatiin ishii gatanii akkanaatti namni gargaaree achi isheenuu beekamtii argattee mucaa ishee ofitti fudhattee of eeggattee laal. Nama baay'ee faana hojjetti mucaan kun. Mucaan kun faamasiidha. Faamasii guddaadha. Namoota baay'ee faana quunnamti. Dhiira faana hojii hojjetti. Waan ishee miidiyaa irratti gadhiistu hunduu bari hojiidha. Garuu guyyaa tokko dogoggoruu dandeessi. Garuu amma waggaa meeqa arga xinqiqee jettee akka nama umurii guddaatti teessee dhugaa waaqa. Na ammas taanaan immoo heerumuun dirqama ishiiti. Humaan agarree baay'ee kun heerumteen agarree maaliin agarree cabdee haftee haamileen ishii cabee kan namichi gurbaan abbaa mucaa cabsara kan warri ishiiyyuu cabsan hin gargaartan enna birrii saanduqaa ittiin bittan sinii erginaa jedhan. Dhageessanii mucattii amma guddattee namayyuu gargaartu nama gargaarti bar wanti argitanii mucattii nama gargaartu
yeroo sanatti saanduqatti maalii reeffaa bittan siniin ergade abbaan ishee jechuudha. Amma ani baay'ee natti dhaga'ama jecha kanan naan dhaga'ee wanti yaammoo laalu duushiin geessinaa laalu mana isheen itti galtu laala. Hojiima kana hojjetteetu feemesummaa mashiitiin kan isheen mana akka kanaa kireeffattee fataayettee sanuu hojjettuu qabdi. Nama ishee gargaaruu qabdi mana keessa akka barbaadde jiraatti. Namni akkasii of adabdee maqaa badii tokko malee teesse yoo heerumte maal rakkoo qaba. Dhugaan siniin jedha bara. Isheen koo umurii kana yoo heerumte maal rakkoo qaba. Humaan agarre waan ta'eef waan namni keessa darbuyyuu isheedhaa birqiidha bara. Waan hunduu birqiidha bara. Ammatoo jaalala dhiira faana jalqabdees birqiidha bara. Gurbaan inni wantiin sun jechuudha isheetti maxxaneffamase suni inni dhugumatti ishee fuudha seene. Dhuguma garuu inni nan fuudha jedhee ture. Miidiyaa guddaa abbaa irratti gadi bahanii dhugaadha hojii miti wanti kun jaalalli keenya kun dhugaadha jedhanii waan hundumaa sobaa jedhee namni gaafatee nan lakki dhugaadha jedhanii mirkaneessanii booda namichi sun maal godha haadha kootu maalii ta'e haadha koo dhiifama haa gaafattu haadha mucaa waan ta'e minaamin jedhee laash jedhe. Mucattiin kun haadha mucaa taatuyyuu durba meeqa bonnosti dhugaan siniin jedha isheen deenya. Daawun koo umaa nama tokko irratti jijjiiraman fidu baay'isee. Daahuu jechuun dubartii sana irratti minam taamri jijjiiraman fidu. Mucaa qabaachuu ishee yoo ta'e malee uumama ishee irratti jijjiirama tokko fidu. Garuu namoonni baay'een durbi tokko akka tasaa ijoollummaattis dogoggortee osoo mucaa qabaattee kireeditii isaan kennaniif bakka gadi bu'aadha. Kireeditiin ishee baay'ee gadi bu'aadha. Innaa wanti jaan immoo nama ishee kabaju argannaan nama mucaa ishee faana accept godhu argannaan. Namoonni baay'een amma akka jedhu bara kana keessa akkamitti heerumamaa mucaa qabdi mucaa durbaa qabdi akkamitti heerumu ixayyib akkam haa gootu mucaan kun ijoollummaadhaan akkanuma hidhamtee teessimoo wayii olii gad deddeemtee bakka waa hin taane gootinnis badaadha bara. Nama tokkotti heerumtee seevuuf goote mana ishee keessa yoo teesse bareedaadha. Nama sana faana beekamte nama sana faana hojii hojjette illee namni tokko immoo amma nyaatee dhugutti fedhii foonii qaba. Kana waan wal gannus waan wal kaannus miti kun uumamadha. Waan neechariin kennedha. Haga nyaatee dhugu uumamni dhalli namaa ofiin dhala namaa miti bineensiyyuu akkamitti akka wal horu uumamuma fayyadamee jechuudha. Dhalli namaa immoo miira qaba. Kanaaf miira kana immoo sirriitti isa barbaachisa. Kanaaf ani nan deeggara karaa koo wanti yoo heerumte ani ishee faallisu rabbiin nama bareedaa waaqayyo nama qalbii ishee fayyisu jireenya ishee bareedaa godhu isheen dura cabdee akka isheetti hin dhagahamne mucaa isheetii illee dhugumatti isa bara kana haasa'amu sodaatamu toon taane dhugumatti abbaa kan ta'uu fi haa ta'uuf hin jedhaan. An karaa koo kanan jedha.